Akkuma argitan meeshaa mana keessaa maggaarajaa Arabiyaa Majlisii isinii qabadhee dhufeen jira. Assalaamu alaykum warahmatullaahi wabarakaatuh. Kabajamtoota hordoftoota koo jirra jirtu nagaa keessanii fayyumaa. Alhamdulillah nagaa fayyaa gootii isinillee bakka jirtanitti rabbiin nagaa fayyaa isin haa taasisu. Viidiyoo koo laayikii godhaa hin dagatinaa. Laayikii godhaa namoonni haaraa taatanillee sabskraayibii godhaa. Egaa yuutuubii irraa inumaan badaa rabba laaffisuu amrii kullee inshaallah. Akkuma argitan Arabiyaa Majlisiin kuni bubbuleeraa erga deemee jechuudha. Viidiyoon isaa silkii keessa ture maaliif hin gadhiisne isa jedhuun adda qabadhee dhufe jechuudha. Akkuma argitan minxaafii inni jidduun suni kan majlisaati. Inni jidduu teebiliin irra taa'ee jiru suni jechuudha. Kanuma abbaa majlisiiti. Majlisii kana obboleessa kiyya tokko Jarmanirraa soddaa yookiin amaatii maal jedhama? Soddaa isaatiif soddaadha amaatiin jedhamu isaa soddaa isaatiif hojjechiisee maashaallah rabbisarraa jaallatu Arabiyaa Majlisii kunoo maggaarajaa majlisichaa maachii ta'ee teebiliin isaallee diizaayiniin ni bareeddi. Innaa maashaallah maggaarajicha ilaalaa Arabiyaa Majlisichi ilwaanan dhuftee jidduudhaan keessa galtee keessa galuu si'aniin jedhu garuu kun hojiidha malee duraan viidiyoo irratti qabadhee dhufaan ture hin beektu malee isin dhoskuufi miti afwaniin isiniin jedha. Innaa kun hunduma isaayyuu irra deemee kan isinitti agarsiisaa jiru ta'a jechuudha. Jabina boondidii jabina qofaa miti boondidiin inni murteessaan jechuudha. Faraffaramuu dhiisuu jabinnis murteessaadha garuu faraffaramuu dhiisuudha boondidiin sun. Fakkeenyaaf ala carqiin kun irraa bahee carqiitti jijjiirtan yookiin miicitanii itti deddeebistan kan ta'u ta'ee yoo faraffaramee rakkoodha idimeen qabaatu jechuudha. Hanguma carqiin itti bahee itti deebi'uun faraffaramaa boondidichi dhumaa taa'a. Innaa irra guddaan faraffaramuu dhiisuu achitti kan keemikaalaa wal dhugaa ta'e xicci jedhee bareedaa ta'e ta'uu qaba. Wallaahi ani yeroo darbee boondidii Addis Ababaadhaa boondidii danuu feesisee fichisiisee ka'een deebisee jechuudha. Akkan barbaadu sana ta'uu dideennaan indagana asii tiraanspoortii kaffaleen deebisiise. Innaa ani baay'ee tokko jechuudha meeshaan namaa amaanaan namaa baay'ee tokko na dhiphisaa. Innaa kun akkuma argitanii maashaallah baay'ee tokko bareeda bifti isaallee akkaataa diizaayiniin hojiinsaa hin bareedu anatti baay'ee tokko bareeda majlisni kuni isin murteessaa gaa namoonni barbaadan haala kanaanis isin hojjetamuu danda'a. Carqiin kun carqii dhabamuu miti inni kiftatiin kuni lafa taa'ee amma bakkee jechuudha bakkeen daddabaadha. Garuu yeroo mana bakka itti hojjetamu itti safarame dhaqee galee qaxxadhee walitti sirratee bareeda. Erga dhaqanii hafanillee suuraan haa erganiiru maashaallah manicha keessaa baay'ee tokko bareeda fagoodha. Biyyi majlisiin kun deemee biyya dambii jedhamu jechuudha. Asirraa jimmarraa fagoodha. Akkasitti erga geessanii hafanillee suuraa sana erganii baay'ee tokko bareeda mana keessaa maashaallah. Kana fakkaata jechuudha. Sa'aatiin viidiyoo kana godhellee ganama subiidha. Asumaan viidiyoo farrashamee asumaan osoo ol hin gaggaliin asumaan fe'atanii akka deemanuuf subii barii kunoo sa'aatii naannoo sa'aatii 12 osoo hin gahin kaanii afni maal jennee itoo aduun hin bu'in akkasuma kun reef xiqqoo baartee jechuudha aduun. Innaa kana fakkaata lakullee haal majlisiin kun kaaree 13 yookiin meetira 13 baay'ee guddaadha. Akkuma safara abbaatiin akkuma tajaajila abbaatii wanti hundinuyyuu biftis diizaayiniinis wanti hundinuu akkuma filannoo abbaatiin jechuudha. Minxaafii siin walakkaa isa yabbuudha jechuudha isa furdaa sana garuu meetira 2.4 garaan isaa meetira 2 dheerinni isaa meetira 4 yeroo mana sana keessa deemu dheerinaan hafamee manichi garaan isaa qalloo gatii ta'ennaan dheerinaan hafamee dhaqeetuma sirriitti ta'e suuraa isaa kunoo suuraan yeroo mana dhaqee hafamu akkuma asirratti argitan jechuudha. Suuraan majlisichaa innaa irraan gadee deebi'ee hafamee anas biratti viidiyoodhaa dheen dalga godhee hafee akkasii kana fakkaata maashaallah. Maggaarajaan illee dheerinni isaa noormaaliidha. Maggaarajaa yeroo qixxiyyaa dhabee noormaaliidhaan
hojjetamu maashaallah baay'ee tokko bareeda diizaaniin isaa maal akkuma jirutti ta'a jechuudha. Baay'ee tokko bareeda maashaallah. Garuu yeroo qixxiyyaa qabaatu yeroo barriin keessan dheeratee immoo qixxiyyaa qabaatu diizaaniin isaa sun dhaqee bakka akka tokko hin bareedu yeroo tasa dheeratu. Kun garuu normaaliidha. Bal'inni isaa meetira 3 hidhaan tokko falakkaa walitti meetira 3 garuu carqii meetira 6tiin hodhame. Maaliif kun akkuma argitan haala kanaan shabashabamee bareede jechuudha. Carqii meetira 6 7 8 godhachuu dandeessu. Kana caalanaaf shabashabamu yoo jettanii meetira isaa sanaa gadis sanaa olis gochuu dandeessu. Fakkeenyaaf barriin keessan yoo meetira 3 ta'e carqii meetira 5nis godhachuu dandeessu. Bareechinaan shabashabamee yoo jettan carqii meetira 3 sanaanis godhachuu dandeessu. Sun garuu baay'ee tokko fokkisaa. Carqii meetira 5nis 6nis 7nis 8nis godhachuu dandeessu jechuudha. Akkuma filaguutii keessan garuu hanga shabashabaan isaa danatuun birriin isaallee isinitti dabala jechuudha. Keessatti immoo yoo dhaabiin isaa qixxiyyaa qabaate waluma fudhatee bada jechuudha birriin isaa. Meetira 8 danata akkuma sana kanaaf tu normaalii ta'e bareedaadha maggaarajaanii qixxiyyaa dhabee. Garuu akka dhaabii barrii keessaniitiin wanti godhamu hin jiru. Gaara girgiddaa yoo barriin keessan tasa dheerate gaara girgiddaa sin geessisu bakka ammuma maqaamni ni barriitii ol bicuu dabarseen fannifadha yoo jettanii hin dandeessu. Akkasis dirqama girgiddaa kornisii gaara tuquu hin qabu jettanii hanguma normaalii maggaarajaa nama normaaliin dhaabiinsaa meetira 2 fi saantii 8 hanguma meetira 2 fi saantii 8 dheeratu qofaatti fannifachuus ni dandeessu. Yoo akkuma kanatti naafa ta'u kan jettan ta'e qixxiyyaa yoo barbaaddanis qaxxalamees ni hodhama. Namoota baay'eedha qaxxaleetuma hodhaanii. Akkasii kun maashaallah kana fakkaata. Arabiyaa majlisiin kun egaa yeroo sanatti kaareen tokko birrii 11,300 hojjetame. Kaareen tokko abbaatii kinasii 20 birrii 11,300 hojjetame. Amma garuu dabalee jira. Ramadaana dura jechuudha sumaanuu viidiyoon kun ji'a tokko teessee isaanitti fidda jechuun keessa hin oolu. Garaana nyaate wallaahi silkii keessa argee gubuun bakka maaliif biyaansi kalariidhuma isaa namni argee hafe haa ajajatu suma jedhuufaniin saatii kana gadhiisee. Innaa meeshaa mana keessaallee kunoo eelee biddeenaa istoofii billaa maankiyaa wanta fe'in jiru jechuudha maashaallah itti irra maxxanne. Kan jedhee kan wantoota mana keessatti nama barbaachisan kan ta'e jechuudha. Distii maajatii abbaa torbaa walirratti masoobii mana haaraatti galaaruu. Kanaaf egaa mana haaraatti yeroo galamu wantoota dirqama nama barbaachisu kan ta'edha jechuudha. Kuni akkuma argitan istoofii kunoo kana keessa qimamii wantoota garaagaraa kaa'atamuu danda'ama. Kunoo distiillee barbaadan distii qophee wanta waxiitti hojjettanillee keessa kaa'achuu dandeessu. Kunillee abbaa booksiiti as keessallee baaldii bukoo kaa'achuu dandeessu sattarachuu dandeessu jechuudha maashaallah. Kana fakkaata meeshaa mana keessaallee roottoon illee jira. Walaliin illee jira. Jalqaba kaa lafarra walalii tafamamti lafa duwwaarra walalii nafamee kee minxaafiin sun irraa nafama walalii isa bareedaa isa aandanyaa sana jechuudha. Bismillah fayyaasaa namni 2 danda'e waliin fuudhu. Baay'ee tokko ulfaata walalichi. Fayyaansaa meetira 20 qabata walalichi. Garuu meetira hanga barbaaddanii bitachuu dandeessu. Innillee baay'ee tokko dabalaara. Duraa yeroon isin beeksisu wayii birrii 600 ture isaa meetirri tokko achumaan yeroo sana viidiyoo sana namoonni baay'een ilaaltanii ajajattanii naa bitattanii diizaaniin bifti sunillee hin dhabame sanumarratti dhumee achumaan badee kee takka turee dhufee gatii dabalee dhufe jechuudha. Hamma dheengadda ramadaana dura birrii 1,000 meetirri tokko hamma meeqa akka ta'e hin beeku. Kunoo walaliisa kana kalarii hedduun hin jiru jechuudha. Innaa garuu baay'ee tokko cimaa bareedaadha. Kunoo haala kanaan fe'amee ka'eera jechuudha deemuu fi maashaallah kanatti qasedhameetu magaa tartiibumaan makiinaa Suzuki kanatti Toyota kanatti fe'ame jechuudha. Minxaafiin illee kun akkuma argitan irra keessatti fe'amee jira. Shufeeriidhuma fe'ee bakka shufeeriidhuma fe'ee kunoo haala kanaan deemanii yeroo